Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoota keenya jarri jirtu kabajamtoota keenya. Namni asirratti ilaalaa jirtan obboleessa keessan kan duraanitti obbo Biyaar Jaalalaati. Har'a keessummaa addaa kana dhufe keessummaan kun nama jabaadha. Namaan baay'ee jaalladhuusi. Akkasumatti namoonni yuutuubarratti haaraa taatanis akkasumatti fuula kanaanis fuula biraatiin illee dhuftanii subscribe like share gochuudhaan isin gaafanna. Akkasumatti keessummaa garagaraa tillee inshallah YouTube kun haaraa waan ta'eef YouTube kun haaraa jechuudha. Yeroo gabaabaa keessa banee jechuudha. Akkasumatti YouTube kana guddisuudhaaf har'a asirratti haasofne yaada tokko tokko kan qabnus wal gaafachuu barbaanna. Akkasumatti warroonni maatii kiyya taatan kan duraanii asumaan dhuftaniiti subscribe gochuu dandeessan jechuudha. Obboleessa keenya kana guddisuudhaaf hawwii guddaan isinirraa qaba. Akka subscribe like share gochuu dandeessan isin gaafanna. Akkasumatti hordoftoota keenya namoonni waa'ee piraankii yookaan agartee waa'ee viidiyoo garagaraa waraabdan viidiyoo namaa gadhiisuun barbaachisaa miti. Viidiyoon gadhiiftu viidiyoo kee waan haaraa waan namni amma duratti ilaalin waan addunyaan illee hin argin. Kana jechuun ammoo fakkeenyaaf sigaara kana yoo akkana dhugame akkana yoo deebifte maal fakkaata? Piraankii addaati. Garuu itti yaadne malee piraankii ta'a. Akkasumatti namoonni chaanala agartee haasoytan yeroo chaanala dabarfatan jechuudha. Waan liivii waraabuun barbaachisaa miti. Liivii waraabuun gonguma barbaachisaa miti. Piraankii waa xiqqoo tokko yoo daleede amma seenaa xiqqoo tokko yoo daleede irra bareeda jechuudha. Akkasumatti inshallah obboleessa keenya yaada inni qabu anillee gaafachuun barbaada. Haala YouTube kana itti banee fi erga banee booda hoo maal irra hojjechuu danda'a gaafachuun barbaada. Isaatti itti dhiyaadhume. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya jirtu akkam jirtu isin jennee bakkuma jirtan irraa bakkuma jirtan hundatti maratti maatiif ollaa firaan nagomni keenya isin haa ga'u isin jechaadha. Micaan kun haasooyseeti asiin gamanumaan shaashaa na bira ilaalaa jira yaadni isaa na bira kutee jira natti fakkaata. Gama keessan kan dhufneef YouTube kanarra jenneeti inshaallah kaayyoon keenya kanaa miti. Guyyaa har'aan tanaatiif ni jirra jechuudhaaf yeroo duraa waan dura gubatee jiru. Yeroo lamadaa kana inshaallah ni babal'isna isiniin jechaa jirra. Warreen nu beektan kan nu beektan gamanumaan namni har'a na bira jiru obbo Biyaar Jaalalaa yookaan Biyaartuu Beera. Gamanumaan YouTubein kunis bisidii motuu been jaama yookaan isaa qaamadiin illee numa jira. Gamanumaan like share subscribe nu godha isiniin jechaati kabajaaf ulfinaan isin gaafanna. Warri gameeffiitiin nu bira jiraatanis irra guddattee isin beena gamanaan nutti as deebi'a isiniin jechaa jirra. Gamanumaan gama kiyyaan baay'ee. Yaada tokkoon si gaafachuu barbaada. Maqaa daawwattoota keenyaatiif yookaan maqaa hordoftoota keenyaatiif maal dhaamta? Warroota guddatanii jiru yuutuubaraan nu bira akka dhaabbatan deebi'anii nu qofa osoo hin ta'in qeerroo kamiyyuu ta'e ilmaan Oromoo kamiyyuu ta'e shamarranis ta'e dargaggeessaas ta'e yaada bareedaa isaan qaban irratti deeggarsa akka kannaniif ibsuu hin dandeessuufi? Nan danda'a yaadni baay'ee gaariidha obbo Biyaar keenya galatoomsiin jecha. Gamanumaan warri YouTubeii gurguddaa qabdan yookaan ijoolleen teenya tan YouTubeii banattee kan karoora itti fayyadamtuun illee hin maraamarin dura bakka nama ollaa guddistan yookaan nama ambaa guddistan deebi'aadha ijoolluma teenya tan Oromoo tan ilmaan Elamoo Qulxuu yookaan jaarraa abbaa gadaa tanuma nuuf guddisaa isiniin jenna. Bakka sirba akka Tigree haa ta'u, Eeltiraa haa ta'u, Amaaraa haa ta'u bakka kanatti dabaloo gootan hattaa bas maali sirba keenya kan fakkeenyaaf walleedhaan beekame akka faraan jaalalaati illee haa ta'u kana ceeqeeffachuu riira. Masalan bakka